Ankhanijo waan duraan jiru sun sisteetii waan hin qabne barbaadamu ta duraan qabdu sun qabatteetii irratti dabalachuuf deemta. Antalaan lalii waa'ee keenyaa. Nutiin kun qoy nama akkami? Namni silaa ta'uu qabu tasgabbaa'ee ajandaan haaronni tokko wanti haaronni tokko yeroo dhufe dhaabbatee xiinxalee ammatti na barbaachisaa? Wanti kun eessarraa dhufe? Eenyutu deeman? Dhuguma wanti kun bakka anaaf barbaachisaa? Ammatti hoo kana harkaa qabu kana darbeetiin kana fuudhamu kana qabadheetiin kanaan takka dabalataa fuudha. Jinnee yaaduun kun maaliif nu dhube qoy? Wanti tokko ni dhufaa bakkatti iddoo duraan jiru san gadhiisnee bakkatti gara waan haaraa sanii. Iddoon jalqaba ture ammoo duwwaa taate. Silaa ka'umsi iddoo jalqaba turre san jabeeffannee ta dabalataa san yoo itti fidne akka ajaa'ibatti wal jabeessa ture. Nuti maarroo bilisa. As dura bakka sababa maarroo kana taane sababa maarroo miidhaan akkana nuti hojjeef sababa kana amma ammoo haalli jijjiiramee jira akkana kanaafuu amma sirraa haalatti fayyadamuu qabnaa di bakka namni nu qopheessetti. Ara dhaabbannee waan tokko dhaabbannee haatiin qallu hundi keenya maaliif wal fakkaannaa? Kana ni bu'aa ammaas. Hundi keenya amala tokko maaliif qaban? Namni aboo dhaabbadhaa adda wal fuudhu ni jira bara. Wanni haalonni sun keessaa dhabamuu qabanaa? Dhabamuu hin qabnu. Bakkatti illee sadarkaa qabu sana bakkatti dhiisneeti achi deemna. Kaayyoon wanni haalonni sun dhufteef iddoo sana gannu lakkisiisuudhaaf iddoo nuti irraa fayyadamaa jirru kana iddoo silaa bu'uura amantaa keenyaa, bu'uura jireenya keenyaa, bu'uura milkaa'ina keenyaa kan nuti irratti hojjechaa jirru tanarraa buqqisuudhaaf kaayyoon yoo kana ta'e hoo maaliif beeku? Akkas ta'uu hin qabu ture silaa. Beekaan keenya kallattii nuuf kaa'uu qaba ture. Amma immoo beekuma keenyaa hadarsa guurateefi silaa barnuti uummanni islaamaa osoo if yaadannu taate har'a ajandaa namni kubbaan duratti darbee nuun hin taphatu ture. Garuu nuti har'a maal mudannee faallaa sanii bakka oomisha garaagaraa itti oomishnu bas inni bara salaata qofaa beekamti. Koolleejjiin islaamaa bakki mu'umintoonni itti oomishaman dirreen leenjii waraanaa, dirreen barnootaa, yuunivarsiitiin wanti hundi barmasiisee ture gaafa rasuula sallallahu alaihi wasallam. Har'a immoo masjiidni qullaa. Bareedina nu fakkeessaniiti ammayyaa jedhanii dirree isaanii keessatti galnu yaasan. Rabbi nagahumaa godhu waan duuba jiru Rabbi nagahumaa godhu wanni jedhamu takka illee hin garuu dhaabbannee ilaaluu danda'u qabna. Haayinaan bar kallattii namni kaayifu sun ta'ee kallattii fi deemuu qaba akka islaamatti. Tuubboo takka keessa qaamana deemnee tuma tuubboo sarara lamni nuuf haaya keessatti gallee jirra akka jirrutti. Khadmaan deemuun garuu natti fakkaatu akkas. Beekullee baadhi waruu anguma nammaa agaritti gaafa ijoollummaarraa kaasee hanga ammatti jirutti tattaaffilee jiru. Fi ammaan kana yeroo wal bira qabee ilaalu
akka ajaa'ibatti nama mul'ata. Namni eessa leenji'aa fakkeenyaaf fuudhanii nama hunda bakka takkatti walitti galchanii warra silaa gaafa duraa nama kakaasu warra silaa da'awaan akka godhamuuf haala mijeessu warra silaa sagantaa da'awaa garaagaraa uummata islaamaatiif qopheessu matootii warra silaa leenji'eessaan fuudhanii bakka takkatti ajandaa itti kennanii saniin fiiganii hawaasni garee harka maratee taa'ee eessaa bahaa gaafa turaa masjiidonni hundi sagantaa garaagaraa jiru namni achitti afaan bara namni achitti da'awaa bara xiqqeenyaan achitti muuxannoo horataa achitti dubbachuu hin dandeenye dubbataa kaan walaloodhaan leenji'aa walleenjisaati ol bahaa ture warroonni ammaan tana mul'atan kun achii bahan akkasi bahuu danda'an hayyee warra ammaan tanaa harka maratee kadhatee nu taate dhaloonni dhufu eessatti leenji'a hojiirraa akka galaa jirru qofa sinitti haa mul'atu. Mee dhaabbanneetuma haa laallu waan biraa takka miti wanni jiru beekalu badaa jechuun guyyaa miti. Gaaris haa ta'u badaas haa ta'u tan duraan qabnu sun hafuun qabdu tun dabalata ta'uu qabdi. Tiin dalimee dhaabbadhu yaada kiyya kanaan fudhatiniti haala nuti irraan tana ammaan tana irra jiru kana haalaan dhaabbannee walumaanu lami. Ajandaa qaamni biraa kaasuu qabu haasaa jirra bar nutti mul'ataan jiruun isaa malee mataan guddaan namni nuti dura laannu hasilaa dhaabbadhaan njoo hasilaa ajandaa nu uume ajandaa gaarii osoo namni ajandaan taane nutti hin kennine ajandaa barbaachisan nuuf kennanii akka nuti ajandaa saniin biizii taane osoo namni nu hin goone nuti dhaabbannee ajandaa nu bira dabarree ajandaa isaaniifuu uumnee akka isaan sharrii biraan taane gochuu danda'uu qabna jirra. Mee dhaabbadhaaf ilaala. Rabbi nutti haa mul'isu dhaabbannee of haa laallu sunis gaaris haa ta'u gareen biraa itti hojjechuu gamanaanis sosochiin jiru san wal yaadachiifnee namni dhaabaa jeen jiru beekallu waan tokko beekallu dhaabaa yoo jaan itti jabaatanii garuu kan ammaan tana adda muuxannoon gahaadha muuxannoo gahaa qabna. Kanarra siif yaadu hin jiru jechuudha. Namni nama yaadu. Dhuguma dhimmi hiyya siyaachiseeti. Kana kallattiin haaf ta'isu. Kan na gurmeessitu. Dhuguma dhimmi amantaa hiyyaa siyaachiseeti. Rabbi haa godhu. Hanumaa'uu kan itti fayyadamuu dandeenyu garuu akka barbaanne namni fedhe ajandaa gara biraatiif haa fidu waan biraatiif yaadee haa fidu kan jijjiirree gara itti hojjechuu dandeenyu yoo keessa jiraannedha. Qaamni biraa yoo duuba hin jiraatin ammoo namni dubbatu warri dubbatu kun fuudhame eenyutu as booda deebi'ee dubbata. Kanaafuu dhimmi keenya kun nu yaachisu qaba. Wayi nuti. Qoy maaliif qilleensuma deemu taana? Bubbee. Ni dhufaa? Dhukkuma hojii akka dhukkee fuudhutti nu fuudha. Bakkuma biraa jira ammas. Habiraatu dhufaa? Fuf. Maaliif gad dhaabbachuu dadhabne nuti? Tasgabbiidhaan maaliif walaaluu dadhabne? Keessaafuu nuti. Warri afaan kala dubbatu maaliif? Fiigichi gahuu qaba. Anis gahee mataa kiyyaatiin qaba. Atis gahee mataa keetii qabda. Kallattii dandeenyaan hunda keenyaa'u diiniif qabsaa'uu qabna. Diin fuudhee nu barmaata keenyaatiif malee waan biraatiif diin rabbiitti isaa nuti.